gaaddisa marii Oromoo TV akkasumas Oborraa Global Network jechuudha yeroo hundaa follow kallattii live yookiin tamsaasa hordofuu hin dhiisinaa isiniin jenna. Qaaliiwwan ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanitti nageenya Rabbii guddaa isin biraa ga'u sagantaa gabaabduu mata dureewwan haala yeroo irratti uummanni keenya ufeeguu qabu. Maqaa inni harkaa qabnuuf janiin wanni harkaa qabnuuf inni jechuun shooror keessaa takka ammoo shooror keessaa alqaayidaa kiristaanaa fi muslima waan waliin ta'uuf deemuuf jecha wanjala isaarratti agarree takka ammoo yakka isaarratti agarree hiinee harkaa qabna. Kanaaf Jawaar Maammayyoo gadhiifne biitti nagaan harkattuu kan janiin ta'e. Adeemsa qabsoo keenyaa kana gufachiisuuf akka Taayyeedhaa, Buchullaadhaa fi akka Hangaasaatti Mustafaa Jaarraa ka jedhani warroonni qabsoo Oromoo gufachiisan kana tarkaanfii barbaachisu karaa waraana adda bilisummaa Oromootiin akka irratti fudhatamu. Saree akka dhuftetti balbalaan dullaadhaan gadi baasuu saroota balbalaan qabachuu deemu kana akka injifannee ofirraa gad deebisnu jechuun barbaada. Afaan Oromoo dubbata. Keessi isaa immoo hojiinsaa hojii Minilik. Hojii Minilik kan dursan Itoophiyaa takka, amantaa takka, biyya takka kan jedhuun deema jechuudha. Miidhamuun Jawaar Mahammad miidhama Oromoo hundaati jedhe Yaalkumsaa Dirribaa Leencichi marroon gollichi sanuma jedhe sanyii sanuma jedhe miidhamuun Baqqalaa Garbaa jedhe miidhamuun hayyoota kennaa jedhe. Kanaaf warri akka saree balbala nu dhaabbate immoo argachuu qaba. Kanaafiyyuu harka irra qabnu maqaa kora sabaatiin leencoo fi jinni hattoota araarsoo kitilaa fi hattoota warra balbala keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo urjii jijjiireet qara 30 illee jijjiireet safuuftuudha adda bilisummaa Oromoo jijjiire hundi keessan ilmaan Oromoodha boru gaafatama jalaa hin baatan. Araarsoo kitilaati warra Eeltiraatti asii wayyaanetti saglii yookiin ammoo gaantaa takka tuuta takka ergeet achi Zabargaafaa fi Walde Gabruulfaa abaloo eessa jira nama kanatu achi odeeffannaa nu kenname abaloo eessa jira inni isatti simbiraa hafte warra jechaanii ture warra ilmaan Oromoo qaqqaalii gammoojjii Eeltiraa keessatti nyaachisee jechuu barbaadeeti. Tuutaan irratti fulleeffannee rakkoon amma harkaanuu qabdu Oromiyaan kaleessas kan mulqabne Oromoon mirga isaas kan dhabe afaan qabuutiin ta'uu isaa jechuudha waan nama wal gaafachiisuu miti. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa live GMO hidda isaa cabtu. Munnuu yoo Raamoon hidda nyaatte dhaabatuu danda'u. Akkasuma mootummaan kunillee osoo mata dure hidda isaa cabsanii. Inni illee walumaan caba malee dhaabaan godhata. Amma dinagdee qaba Oromoo ni qaba. Albuuda qaba Oromoo ni qaba. Lafa qaba Oromoo ni qaba. Oromoon hadha kilaasha tokko namni tokko anuu kilaasha 5 nama tokko ni bita. Oromoon sirna nama nyaataa kana jalaa bayuudhaaf garaa ofii hidhatee qabsaa'uu qaba. Obboleeyyan keenya ka bosona jiru kan dhaqaa boraafatanii bulaa jiran eenyuu fi akka jarri kun qabsaa'aa jiran beekuun dirqama Oromoo hundaati. Waraanni adda bilisummaa Oromoo deeggaramuu qaba. Dhibbatti deeggaramuu qaba. Indoom baatiidhaan deeggaramuu qaba. Kanaaf waraana keenya adda bilisummaa Oromoo cimsinee bira dhaabbachuu qabna. Sirna nafxanyaa wayyaaneen hoggaa 27 kan biyya san keessa tortorsite garuu waa wayyaaneen nurratti hin dalaganne mootummaan adda silaa maqaa Oromootiin dhufe mootummaa waggaa tokko uummanni Oromoo harka dhayaa fi ture ilma abbaa gadaa jedhee amala isaanii bulguusan nu gadi fuudhee jira. Walloo irratti gaggeeffamaa jiru kana bakka jirtanii dammaqanii too bakka jirru dammannee lammii keenya saba keenya iddoo addaan hin qoodin bineensa nutti deemu kana akka balbalatti gad ofirraa deebisu jechuun. Naga keessan hin barbaannu jennu manni Karrayyuudha. Naga keessan hin barbaannu. Naga inni bakka jirutti yoo naga inni isin bira jiraatu taate Jawaar Mahammad Baqqalaa Garbaadha hayyoota achi keessa tortorsaa jirtan san nuu baasaa janii. Nama saba kana biratti fudhatama guddaa qabu nama jijjiirama dhufe keessatti illee shoora olaanaa taphate mootummaan nafxanyaa filannoo
akka jara hin mooyanne waan beekuuf maqaa shororkeessummaa itti moggaasee mana hidhaa galche. Karaa nagaatiin qabsaa'uun Oromoodhaa miidhaa guddaa fidaa jira. Kan nu baasu qawwee qofa bilisa nu baasaa. Warra nadhii gammadaa dhabamsiise, warra eebbisaa addunyaadhaa nyaate, wayyaaneedhatu qabsoo Oromoodhaa hanga har'aatti wanni bilisoomuu dhoogge akka jaalli keenya tokko yeroo hunda qilleensa irraa dubbatu haa galatoomu. Qucaaceetu qabsoo Oromoodhaa sakaale dhugaadha. Ammas rakkoon mooraa Oromoodhaa maal akka ta'e barootaaf dhibeewwan akkanaa kuni osoo ittiin dammaqamin tarsiimoon hoggansa tokko sakaalanii kaaniin akka isaanii barbaadanitti yoo qabsoon kun deemuu fi dide qabsoo Oromoodhaa quucarsuu fi lubbuu kumaatamaa mooraa diinatti gurguranii as deebi'anii afaan mi'eeffachuun iddoo jijjiiratanii yeroo isaan itti socho'an agarra jechuudha. Egaa kanaan wal qabsiisee hayyi dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dhimma jijjiirama sobaa kan hattuu fi gantoonni yookiin immoo warri kaleessa TPLFiif ergamtuu ta'ee biddeena hafteef hambaa nyaachaa ture ilmaan Oromoo sobuu bira darbee addunyaa goyoomsee har'a balballi riskii yookiin ammoo kennaaf tumsaa hundi itti cufamtee waywaatuutti jiru kuni haalli isaan ilmaan Oromoo irratti hojjetan yoomillee seenaa keessatti